Rakkani TikTok irratti ganaa qubee eeguu abaacaa. Jara jirtu akkam jirtu? Anna gaara gara rabbii. Dhugaa rabbii yeroonni barsiisus laafiidhaan yeroon barsiisus karaa keessaas barsiisaa waa'ee qubee haaraa maal jettaa? Homaan jedhu. Tole akkam jettan Oromoo nagayaa. Arra waa sadii irratti dubbachuu dhufe tokkoffaan waa'ee uumama kuullee Oromooti. Liinkii fudhattee liinkii isaa yoo yuutuubii irra galchitee ilaalte namoonni baay'een qubee barsiisaa jiru. Qubee uumanii ofii isaaniiti. Qubee afaan Oromootii fi kanatu irra mijataadha jedhanii barsiisaa jiru. Kuullee falmii filannoowwan qubee afaan Oromoo tibbanaaf koomsi maali? Tibbana kana miidiyaalee hawaasaa irratti dhimma ijoo ta'ee falmii isaa kan jiru qubee afaan Oromoo amma jiruuf filannoolee haaraa jedhamuun kan dhiyaachaa jiranidha. Guyyoota dura qubee afaan Oromoo amma jiru filannoo biraa kuullee jedhamuun kalaqamee fi kan biroo ja'an bakka buusuuf qorachuun akka danda'amu yaadni dhiyaatee ogeeyyii fi kaanis dubbachiisaa jira. Wanti inni ani jedhu hamma kanatti ta'abanii hamma kana lafa dheeraa kana deemanii qubee kana hunda bocanii lakkoofsa bocanii qubee bocanii waan akkanaaf qubee afaan Oromooti akkanis afaan Oromooti akkanas afaan Oromooti akkas afaan Oromoo ta'ee dhufee lakkoofsilee amma kana itti dhaabamee itti rakkattanii hojjettanii hayyoonni keenya warri qubee haaraa nu boccan nu hojjettan maaliif akkamittiin biyya nuti jirru keessatti dhugaa biyya nu caalayyuu hayyoonni gurguddoon ni jiru warri afaan Oromoo irratti kanaan dura qubee irratti hojjechaa jiran ni jiru. Qubee afaan Oromoo kana jijjiiruun eega barbaadamee danda'ame hamma kanatti ta'abdanii hamma kana karaa dheeraa kana deemtanii akkamitti kaafeen iyyuu ni eebbifama manni mataa itti muran iyyuu gaafa banan ni eebbifama hoteelli iyyuu ni eebbifamti hoteelli safara keenyaa iyyuu akkamitti qubee haaraa kana ni eebbisiisin akkamitti riibaanii hin muramin maalii bakka nuti jiratti hojii jalqabee eebbisiisnee uummata Oromootis beeksisnee waajjiraadhaaf turizimiitti beeksisnee Oromoo Minisootaa jiruttis kan biyya hambaa biyya garaa garaa jiranittis warra baadiyyaa biyya keenya jiranittis beeksisnee akkamitti ittiin hojii osoo hin jalqabiin kophaanumatti miidiyaatti gabbaastan jechuun barbaada. Kanuma jechuun barbaada. Galatooma. Sinkomanne irra. Kuulleen kalaqa qubeelee haaraa kan qubee laatinii hanga amma afaan Oromootti fayyadamaa jiru bakka bu'uu danda'a jedhamee ogeessaan baankanaa biyya Ameerikaa jiruun waggoota 19 dura kalaqame. Waggoota hanga kanaa xiyyeeffannoo osoo hin argatin amma sababni ijoo dubbii ta'eef immoo waraqaa qorannoo tibba kanaa Yuunivarsiitii Wallaggaaf dhiyaatedha. Waraqaa qorannoo kanaa kan dhiyeessan ammoo tumsaa Piroofeesaraa fi Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiisaa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaati. Ogeessi kun rakkoolee afaan Oromoo qubeessuu wajjin wal qabatanii kaan furuuf kalaqootni qubee adda addaa torbaa ta'an amma dura kalaqamanii jiraachuu dubbatani. Mata dureen qorannoo kootii xiinxala uumamaa qubee afaan Oromoo jibbaata hayyootaa fi firii dhamaatii isaanii jedha. Kan jedhan barsiisaa Fedhasaa rakkoolee qubeessaa afaan Oromoo keessatti mul'atan irraa ka'uun filannoowwan jiran xiinxaluu dubbatani. Mallattooleen afaan Oromoo keessa jiran qubee laatiiniitti sagalee afaan Oromoo uumuun madaqfamuun danqaalee uumee qabachuun kan eeran barsiisaa Fedhasaan barnoota sakattaa ogbarruu Oromoo keessatti namootni qubee uuman biroonis akka jiran argaan ture jedhu. Waggoota muraasa darban keessatti namoonni kaka'umsa dhuunfaan qubee haaraa kalaqan kallattiinis ta'ee karaa miidiyaa hawaasaa kalaqa isaanii wayita barsiisan arguun isaanii ka'umsa waraqaa qorannoo amma Yuunivarsiitii Wallaggaatti dhiyeessanii ta'uu barsiisaa Fedhasaa BBC'tti himanii jiru. Liinkii fudhattee liinkii isaa yoo yuutuubii irra galchitee ilaalte namoonni baay'een qubee barsiisaa jiru. Qubee uumanii ofii isaaniiti. Qubee afaan Oromootii fi kanatu irra mijataadha jedhanii barsiisaa jiru jechaadha. Kanaaf hawaasa keessaa wanni akkasii kun jira. Namoonni immoo anaan akkan afaan Oromoo irratti dubbadhu waa'ee afaan Oromoo dubbadhu waan beekaniif iskiriinshoot godhanii gara kootti ergu yookaan immoo dookimentii sana natti ergu iddoo adda addaa irraa. Kana boodan ani maaliifan dhimma kana hin ilaalu jedhee mata duree xiinxala uumama qubee afaan Oromoo jibbaata hayyootaa fi firii dhamaatii isaanii mata duree jedhuunan
dookimentii walitti qabee qorachuu jalqabe. Kan Sheek Bakirii Saaphaloo dabalatee qorannoo qubee namoota 7 of keessatti hammate jedheen reefuu bara kana goolabe. Achiis maaliifin hayyootaaf hin dhiyeessuun jedhe. Kaayyoon koo hin ta'aa fi hin ta'uu isaa irratti hayyoonni mari'atanii adda baasan kan jedhudha. Waraqaa qorannoo kana jalqabaa ogeeyyii muummee afaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaaf dhiyeessuuf gaaffiin dhiyeessan fudhatama argatee numaayyuu sadarkaa kolleejjiitti ogeeyyii jiraniif dhiyaatus qubee balleessuuf kee jedhamee akka badaatti fudhatamuu barsiisaa fedha isaanii dubbatu. Inumaa miidiyaa hawaasaattis bahee dubbii ijoo ta'uu fi qeeqa guddoo kaasuu hubachuus ibsani. Kaayyoon isaa qubee jijjiiruu osoo hin taane qubee afaan Oromoon walqabatee kalaqoota haaraa jiran qaawwa isaan cufuu kaayyeeffatanii fi ija ogummaan akka itti ilaalaman irratti ogeeyyiin hubannoo akka qabaatan yaadas akka irratti dhiyeessan ta'uu himani. Kalaqoota qubee afaan Oromoon amma jiruuf akka filannootti dhiyaate keessaa tokko kan ta'e Kuullee jedhama. Miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan kan irratti haasa'amaa jirudhas. Kalaqni kun kan Maaster Hasan Abdulqaadir Hayiimooti. Namni kun yeroo ammaa biyya Ameerikaa jiraata. Pirezidaantii Teekwaandoo Afrikaa ta'uunis tajaajilaa jira. Dhimmi kalaqa qubee isaa kun dubbii ijoo ta'uun walqabatee yaada miidiyaa hawaasaa isaa gubbaa qoodeen Kuullee afaan Oromoo amata 19 irraan yaada kan lafa kaa'ee jiran. Waggaa 16 duras Yuunivarsiitiilee Dirreedawaa fi Haramayaatti qorannoo isaa kan dhiyeesseen akka ture ibsa. Ka'umsi kalaqaa isaa qubee afaan Oromoo amma jiru katabuu irratti hanqinoota jiran ta'uu fakkeenyota akka qubee dachaa fi hudhaarraa jiran kaasuun ibsee jira. Dabalataan immoo afaan Oromoo amma jiruun jecha tokko qubee baay'ee fayyadamuun katabuunis rakkoo mataa isaa qabaachuu kaase. Rakkinoota kanarraa kan ka'e hanga irraatti ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaalee irratti barreessuuf sadarkaa qaanfachuu irraa gahaa jirra. Walqeeqaa jechuudha. Yaanni maaliif waan keenya hin kalaqnu jedhu achii ka'a. Maaster Hasan kalaqa isaa Kuullee afaan Oromoo jedhuun boca odaa qubee 35 qabu ibsee moggaasa Kuullee jedhu kan kenneef kuula kan jedhu irraa akka ta'es ibsee jira. Ammoo kalaqni isaa kun ogeeyyaa qorannoo afaaniin ilaalamee ni ta'aaf hin ta'uu isaaniin murtaa'a jedhan. Dhimma filannoo qubee afaan Oromoo amma jiru ta'uu danda'a jedhamee dhiyaateen walqabatee yaanni faallaan walii irraa jireessi mormii ta'e miidiyaalee hawaasaa gubbaa naanna'aa jira. Namoota yaada qo'annoo kanaa fi yaada filannoo biraa qubee ta'uu danda'a jedhamee busheessuun barreessan keessaa kan jalqabaa ogeessaa IT afaan Oromoo dijitaalessuu keessatti gahee ba'aa jiru obbo Abdiisaa Jaarraati. Tolee akkam jettan Oromoo nagayaa har'a waa sadii irratti dubbachuu dhufe tokkoffaan waa'ee uumama Kuullee Oromooti. Lammaffaan waa'ee 3A dhaabbata jedhamuuti. Sadaffaan waa'ee Akademii Afaan Oromooti. Waa sadeen kanarraa hin dubbadha. Tokkoffaan waa'ee uumama Kuullee Oromooti jennee Kuullee Oromoo tana amata 19 irraa 2004 waan kana yaada kana lafa kaa'ee ittiin ka'e amata 16 duraa Yuunivarsiitii Dirreedawaatiif Yuunivarsiitii Haramayaatiif qorannaa dhiyeesseen ture. Paanal diskeshinallee barsiisota yuunivarsiitii wajjin pirezidaantii itti aanaa pirezidaantii yuunivarsiitii Dirreedawaa Dr. Fiqaaduullee dabalatee hundinuu irratti hirmaatanii akka qeeqan godheetin ture. Maali afaan kun afaan keenya barreeffama ni qabaa garuu sirnaan barreeffachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf doktorrii harma baqeessee hodhee yoo jenne doktorrii harma baqeessee hodhee katabna. Akkamitti hodha? Ni hodha malee gaafii jechuudha. Lammaffaa jecha jechuu barreessuu hin dandeessu. Jecha barreessita. Laphee hodhuuf laphee goota. Hanqinoota guddaa jira jechuudha. Qubee dachaa waan jedhamu jira. Qubeen dachaa san cimdii jaaniin san hin jabaattu. Kun immoo rakkina guddaa uume. Tokkoffaan. Lammaffaa qubee keessaa hudhaan hin jabaattu yoo barreessan. Fakkeenyaaf iyyuu, utaaluu, eeruu, ooduu yoo jenne barreessuu hin dandeessu. Hudhaa san jabeessuu hin dandeessu ati. Hudhuma takka gubbaa keewwatee barreessita. Kunis hanqina tokko jechuudha afaan Oromoo barreessuu irratti. Sadaffaan immoo dhadheeratee barraa qubeen keenya kun maqaa tokko jecha tokko barreessuuf qubee 8, 9, 10 fayyadamna jechuudha. Kunis infuleensii mataa isaa qaba.
Kanaafuu rogoota kana hundaanuu egaa hanqinni jiraatee waggaa 30 kana guutuu Oromoon qubee laatiin kana fayyadamee haga irratti illee ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaa irratti akka agartan kana barreessuu qaanfachuu sadarkaa qaanfachuurra jira wal qeeqee jechuudha.